2014 as yookiin immoo 15 as hamma 16tti Oromummaa kiyya bareechee kan bare bara 2016 as hanga ammaatti jechuudha isinii galee. San dura ani Musliima ta'uu kiyyaa fi nama ta'uu kiyyattiin of beeka malee an Oromoo ani maal akka ta'e biyyattiyyattiin of beeka malee akkatti Kadir Martuu waa'ee Oromummaa nu barsiise kana wanta hin beeku takka illee hin jiru jechuudha. Yaa uummata Oromoo fi akkasuma immoo hordoftoonni sooshaal miidiyaa kiyyaa ani kan gama aartii na fide wallaahi dhugaa rabbii dubbachuufini asoo Kadir Martuu dhageeffadhu asoo sirba isaa dhageeffadhu asoo jechuudha gaafini Suudaanitti rakkoon sun hundi irra gahee haasawa isaa karaa Suudaanii gaafa dhufuuf deemnu shamarran 50 wajjin biyyarraa kaane karaa kanatti na biraa hin wareegamte hunduu na biraa hin dhumte jedhee yeroo inni miira saniin dubbatu asoo isa kana dhageeffadhu Oromummaa fi quuqamni aartiillee akkasuma immoo aartiinillee kasammuu kiyyatti na seenee sammuu kiyyatti na qabate gaafa haasawa Kadir Martuu kana dhageeffadhirraa hin ani akka gara sirbaa dhufee sirba sirbuu ta'uu danda'e jechuudha isinii galee. Kanaafi ani Kadir Martuu rabbiin nu haa fayyisu ani waan jedhullee hin qabu kanarraa